Asham. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقنا جان دفتن عندي كيسنو. بقنا جان دفتن. أوكي. كان هذا. الرقم جيراني. أي خلاص كتيك توك إنه ردام زيان. الدنيا تيك توك دام سيتي فيت. فيسبوك خلاص كتيك توك إنه ردام زياني سه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقنا جان دفتن عندي كيسنو. وان كينيا سانغودا invite share سانغودا ها أكمل جمعون جدو هنا على أديم سأرومو بايه نمطلا أكمل جتني وعليكم السلام دفع وليد الدرسة ها أكمل تريبو خلي كتابة تايي قرتني ها نمد إنجل ده دابه وصوني سن دولار همان بيتين تايجون دولار همان بيت سبونم مان تيسني في تايي أنكم تكقد فقوت هاتي قرتي غاري ده ميسي مالكن كني ناما مكا تايي نمني خمني تو كشير قدام يوكس جان شير نقوتني مكا تايي شيء نمني خمني تو شير قدا مكا مروتي نمني خمني تو كشير قدا مقال ما مغرساتين نمني خمني توكو شير غودا مقا جويتين نمني خمني توكو شير غودا كما مي كركنم ما يسل الله ما سوسنيفو مقا جالتايتين نمني خمني توكو يسن رابر بان شيري مالكا متي شيري إسلا ورشيري قصتو جيجو ورشيري نتي مليونيو فيديو تنشير قده شيك أبو تو أمالك نركتو سجلي أمة خيتي تجيجا جيجو إسنما أمة خيسني شيرينجي قصتو جيجو نمني قرو دفك كنا دفك في دي خنا لا بيتاعي دولار خما وابيتا جيجو سيجل قرتني مي قراقرما تينيا في تقوتو مقا تاييتي نما يسين شير نمني خبني توكو غدا يو جان انغوتن مقا جاور محمدين نمني خبني توكو شير غدا يو جان انغوتن سيغل مقا لما مغرساتين نمني خبني توكو شير غدا يو جان انغوتن سيغل مقا مرو دريباتين نمني خبني توكو شير غدا يو جان انغوتن سيغل جرخون غرو لبو خني ماتي جالتو أكا خيافي خيتي جالتو إلمو دونغتو جارتي دونغ همتيرو وسوق أبانيتي سيغلي وري شير غوتن غلطوما شير غورا أما مكا تاييتي نمنو خبني توكو دفا شير غورا مكا جاور محمدين نمنو خبني توكو شير غورا إسي ورا شيريو قصتوتو مالا خنا وري شير غوتن غلطوما بر شير أركاتين جرا وان بروتين نسنور دوفا جرا كيسي شير غوتن سو نغرسيسو قبدني هجيدان سبونما خيسن هجين غرسيسو قبدني جوزيل مقا جاور محمدين شيري خمه توكو دبو جچون مقا تاييتي شيري خمه توكو دبو جچون مقا جالمروتين شيري خمه توكو دبو جچون مقا جالما مغرساتين شيري خمه توكو دبو جچون سيغله خون اسنيف سلبين خيستو اوكي مقا جاورين خمني توك يرو دبا ميغا يسلال دينغدا وان تكاتي كوي سني دبديتين توري hayyota kana walit dhiibu qabna sheeka abbuta yeroo hunda bakka distiin siyaasaatti bilchaatu tana taa'uggin isiniyuu awwaamaleen dubbaddu siigale awwaamalee manni naaruu jan mee isi yeroodhaaf siyaasaa oromoo tana anumarra laal hoggi sheeka abbuta wilik je dubbiin sun wilikuma taatini turtini bulti malee siigale wilikuma taati jechuu so amma
maqoota hayyoota kanaatiin hanga isin sheer gootan isin eegaatiin jira jechuudha sigale nama bar hidhaa bahee osoon dalagaan qabne osoon gartee akka xiyyaa fi xeetitti gartee qansiraa faranjiitiif arabaan dalaganne sigale doolaara kumaan sigale siyaasaa jechuun laal siyaasa isin barsiisu jiranii bara hayyoonni siyaasaan hijaa fi wantiin qabduu jechuu isin barsiisu jiranii bara osoo beeytanii namni jara kanarra wal qeeqa way jira wanni isaan irra wal qeeqan gartee haadha manaa wal jalaa fudhatanii qabeenya wal jalaa hataniitiif faayidaa ummataati lakkii karaa kana yaana lakkii karaa kana yaanu lakkii karaa kana yaana irra wal lolanii jechuudha sigale so saniifu arra sigale isin ammoo sheeringi maallaqatti hin baafne sheeringi gartee wanni itti hin baafne sagalee ummata keessan ka biyya keessaa dhumaa jiru kanaaf dubbachuu deemna mee namni humni tokko maqaa guutuuta kanaatiin sheer godha isiniin jennee isin kadhachaa jirra jechuudha bataam sheemno sigale hunga waan baay'ee nama gaddisiisu isin eegaatiin jira sigale isin eegaatiin jira sheer godhaa dafaa maqaa hayyoota kanaatiin maqaa guutuuta kanaatiin group irratti erga sheer godha invite godha saniifu ani sinimaafin daamala ani sinumaafin daam ani sinumaafin daam ani sinumattini ay ziz godi gaabo maqaa taayyeetiin maqaa jaaltaayyeetiin kumni tokko maqaa jawweetiin kumni tokko maqaa lammaa magarsaatiin kumni tokko maqaa gartee marroo dirribaatiin kumni tokko hayyoonni kun sheerii kun tokko isin irraa dhaba sigale haya maqaa caaluuti sitti daballa kumni tokko kumshan isin goonaaw eega isin kuma afur diddan sigale wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh maqaa shaytaanaati maaltu sheer godho maqaa namichaatiin sheerin godhanii san shaytaanni maqaa isaa maqaa salleeyyamu hayyee amma gara sagantaan dhufeefittiin deemaa duraan dursuudhaan irra deebuudhaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh isin gartee akkumaan isin injeessan sheer invite godhaa sagalee ummata keenyaa tahaa gartee qabsoon daandii qabattee jirti duraan dursuudhaan mi alhamdulillahi rabbil alamin jaa sigale alhamdulillahi rabbil alamin qawwarra dheengadda wal dura dhaabbatu arra rabbi wajji dhaabe qawwarra dheengadda wal dhuqaasu arra wajji dhuqaasisiise qawwarra dheengadda wal qottisu arra waliin qottisiise sigale mee dura alhamdulillahi rabbil alamin jaa sigale tadhumaati ummata keenya buqqaati ummata keenya itti deebinaa jechuudha sigale waan information biyya keessa jiru waan na dhaqqabe an isiniin gaha isin ammoo itti dalaguun irratti hojjechuun sigale isinirra jirti jechuudha ummata keenya dhumaati baay'ee turre deemaa jira maaliif akka irra deemu jiru maaliif akka godhamaa jiru hundaa'u isiniif himaa jechuudha ittiin deebamaas hayyoota keenya dheengadda viidiyoo tiyarra dubbadheetiin ture taayyee jaawar marroo lammaa dhiibnee waliif fiduu qabna ati jaawar dhiibuu dandeessu dhiibi ati marroo dhiibuu dandeessu dhiibi ati lammaa dhiibuu dandeessu dhiibnee bakka takka waliif finna ilkeen takka jirtuutu waa ciniinaan isiniin jee ture hin turre hin bulle arra gootichi dheengadda mana hidhaatii be kaifiifuu bineensaan dalagarraa arihame bineensa ilmaan isaa fuudhee dirra gannaq osoon ilmaan kiyya kanaan dirra galfadhan jee kitaaba leencaa kitaaba gootaa kitaaba obboleessasaa sigale kitaaba obboleessasaa kumaan bitatee kitaabni jaawar namoonni gariin seenaa isaa katabee maarree isaa katabee maal keessa dabarreeti arra gartee sadarkaa tana geenye historii oromooti jechuudha
وهي أرومو برسيسو جرا جنريشن أرومو برسيسو جرا سيقاله وان غاري تكوغي دليد بدو دليدوس الرجالة نما خينيان بيتني wanni nu balleesse wanni akka ilmaan keenya illee seenaa gaarii nurraan dhaalle durirraa qabee Itoophiyaarraa nuti dhaalle gaarii dalayne qofa himanna malee badduu dalayne himnu jechuudha. Anjaawarirraa maaliin baradhe sigale ammallee tonaafufu kabajaanin isa gaafadha maaliin irraa baradhe waan dalage joollummarraa kaasee hanga uleen isa tumanitti hanga amalasatti hanga inni rakkisaa turetti hanga inni maal turetti silaa nama garii taate annama kanaati maarreedha joolleen araarsuu ture maarreen ture kan namni na jaalataa maalre godhaami tirkishoo seenaa gartee ifaarsuu ibbeessisuu if wanta godhuu qofa barreessaa jechuudha. Jaawar dhugatti seenaa Oromoo qofa osoo hin taane seenaa Itoophiyaatu jijjiire jechuudha. Faranjiin amma yoo dur gaangistara turtee nama jeesuu turtee maal turtee qaceelte waan dur kana kan tokkon dhooysine barreessiti jechuudha faranjoonni kun. Wanni itti ilmaan isaanii waa hedduu irraa baratan. Sigale keenya immoo maal baranne badii gootonni keenya dalagammee eenyu tokko barreessime naayime. Gootonni dilli arra profaayila godhannee yaanu kun badii mataa isaanii qabanii bar. Meeni beeytaati. Yoon amma gootichi kee tokko akkana dalagee kana dalaguu ture Oromoo wallolchiisuu ture Oromoo rashansiisuu ture jeeyaan seenaa isaa ta dhugaata lafa jirtu an katabe qiyaamaa taama akkami goota keenyaan akkana jetta maaliif gaaruma malee injifannuma inni godhe malee eessatti injifatame eessa moohame akkamitti injifachuu dadhabe Oromoon akkamitti aangoo dhufuu dadhabde wallahi yeroo duraatiif gaa sigale hangaan beeku keessa namni gartee waan keessa dabre lafa kaayee Jaawar Mohammad kun gartee kan irraa barachuu kun kanaafi atillee irraa barachuu qabnu sigale amma namni dheengadda zinaa godhaa ture arrayoo sheekate waan dheengadda godhaa ture san dhiiseeti sheekummaa irraa qofa barreeffata jechuudha amala akkasii qabna dheengadda akkas keessaan ture dheengadda hashiishaan aarsuu ture farshoon dhuguu ture namaan ajjeesuu ture namaan kana godhuu ture namaan waliin naquu ture sigale arra garuu sadarkaa tanaan jira way barataa ban namni kawaan san keessa jiruu jira bar kabakka ati khalee turte arra jiruu jira bar sigale saniifu namni yeroo duraatiif seenaa isaa jalarraa kaasee osoon hin dhooysin osoon garteerran diddibin osoon if hin faarsin seenaa isaa jimaa qamahee injooy godhee waan godhuu ture hunda hanga qaadhimaa isaa tan biraa waraabeessi ari'etti sigale hanga qaadhimaa isaa tan biraa waraabeessi ari'etti nuu lafa kaa'e yeroo duraatiif Jaawar Mohammad jechuudha. Mee kitaabolee Oromoo dubbisaa gootota kanarraa katabaman hunda Waaqorraa katabamee jira, Waaqoo guuturraa katabamee jira, Jaarraa Abbaa Gadarraa katabamee jira, Mul'is Gadarraa katabamee jira, gartee Baharoo Tumsarraa katabamee jira. Sigale amma Baharoo Tumsaa faan akkamitti kanatti bakka injifannuma isaanii malee isaanuma faarsuu malee isaanuma dhaaduu malee barrakkina kanaa qabanii dadhabina kanaa abaluu ni qabaatu amma faranjii wanni nu caalteen tanaan siinje hogganoonni isaanii kun Reegan dadhabina kanaa qaba Abrahaam Lincoln dadhabina kanaa qaba cimina kanaa qaba generationni kun ammoo dadhabina isaanii sanirraa waa barateeti cimina isaanii san fudhatee itti biyyaan ijaaru jira itti Ameerikaan ijaaru jira so kitaaba kana doolaara kumaa miti doolaara sigale osoo qabaatte 10,000 bituun sigale nuutu nama wanni beeyni male rakkoon qabu jechuudha amma kitaabuma mee furodhu kitaabuma Abiyyi barreesse kitaabuma Abiyyi barreessu ture ida'amuu tana faarsee maal ta'e akkana jii bar yoo kitaaba ida'amuu san teessee dubbifte bar imimmaan kana akka nama quraana qara'u jirutti imimmaan kun sirraan citanii meena michi ku wanni inni lafa dalagu jiruu fi wanni inni kitaaba irra barreesse tokko sigale yeroo hunda kitaaba barreessan ozoon hin taane hijiba barreesse yoo jenne amma warri madura waa barreessu ture kitaaba barreessan ozoon hin jenne hijiba barreeffachuu turanii hijiba barreessuu turanii yoo jenne afaan guuttadheetiin jaamale tanatti hin qaanfadhu sigale namni yeroo duraatiif hin beeytan malee sigale walii qooda kaayuu hin beeynu sigale
amma yooni anjaawar deeggaruu baadde jaawari qooda kaa'uun beeku yooni abiyyi deeggaruu baadde abiyyi qooda kaa'u lammaa qooda kaa'u taayyee marroodha sigalee hoggajara kanaaf qooda kaa'u na bira hin jirtu jechuudha negatiivuma isaanii dubbachuu malee akkasii miti sigalee akkasitti injifachuu hin dandeessu dhugaa namni qabuus lafa kaa'e badii namni qabuus kaa'e hayyoonninis akkamma barreessu jirtan kanatti jaawari irraa baradha badii balleessaa turtan oromoo waliin naqaa turtan gosaan qoodaa turtan amantiin wali qoofaa turtan sigalee hundaa'uu barreessaa wayirraa barannaa bar hay mee takka hoogganoota gartee rakkinni oromoon muslimni gartee biyya san bulchuu hin danda'u if keessa jammalee isaanii kitaaba irraa barreesse gartee hayyoonni keenya gurguddoon irra guddaan isaanii beek rakkoon amantii tana wanni itti ol bahuu dadhaban amantii tana beekadhu nama barreesse gartee dhugaa san gabburuisee sigalee waaqo wanni jibbameef jaarraa wanni jibbameef jaawarku wanni inni jibbamu jiruuf waan maqaa Muhammad ta'e dhugaa jirtu namni hawaasa barreesse ni gartani hin jiru faaruu harka dhooyisisu way jechisisu kanaafuu irra deebuudhaan jaawar Muhammad galatoomi taayilleen kitaaba kana doolaara xumaa miti xuma 10 illee bitachuuf xeetiif caalchifnee si galatoonfannaa baay'ee takkanaa galatoomii jechuudha kun firaaf gammachuudha warroottan gartee oromoo diinee oromoo baas maal goone oromoon girrisa jee oromoon gartee gana harkaa isan feetu jaawarilleen harkaa isan fedhu warra je'eef gartee edama nafar shoo keessa kukkufaniiti wasaasaanichi guuraa bulan jansi galee hugii dubbiin sun announcementi'n sun hugii deemtu mana farshoo keessa kukkufaniiti wasaasaanida gartee ichi guuraa turanii janii sigalee kun gartee oromoof injifannoodha diinaaf kufaatiidha jechuudha so amma gara sagantaa kiyyaatiin dabra akkuma beekamu dhumaatiin sirkaa dodola adaabaa harargee jimma sigalee hundaa'u walgeesseeti gartee oromiyaa guutuu gujii boorana wallagga walloo hundaa'u shawaa lixaa shawaa hundaa'u afran walgeessee du'aatiin deemaa jirti yaa ummata keenya waan takkaan isin hubachiise irra deebi'e yeroo hunda xiyyeeffannaan keenya sirnicha ta'uu qaba namicha ta'uu qaba mee waan takkaan isin yaadachiise amma dura gabbaheeti waa'ee jimmarraa dubbachuu ture dulloonni gartee ifiifuu jireenya siituu gartee paaswordii wallaalte asirra yaateeti tadhiiraatiif tadhalallee jimma bakka mbuutu waa'ee jimmaatti dhiisi waa'ee jimmaa maal si gashe jechaa turanii jechuudha ergamtoota ani keessaan beekaayin waan kanan dhageeffatinaa isiniin jechuu ture sigale wanni namichi kun barbaadu akka nuti jimma arsiid amma laalmee walgahii jaawartan osoon harargeen jirtu wallaggi jiru maarreen jiru arsii qofaatu isa deeggaraa janichi oofuu barbaadan sigale wanni isaan barbaadan tanaa tokkummaa oromoo tana addaan dhiibu harcaasuudha jechuudha akka nuti gartee jimmaatu namicha kana faarsa jimma jennee gandummaadhaan walirra duuluu fi waan kana godhu jiranii itti aansuudhaan amma information biyyaa dhufee jira haarayni ani mataa xiyyaaf eegaan information san arkadde bakka irraa dhufe dawwalee mirkaneeffadheetiin jira joollee raayyaa ittisaa hanga milishaan baatutti waan godhaa jirtan tana maaliif waraabdanii maaliif rikoordi gootanii jeetiin gaafadde afaan kiyya nuti ajajamnee godhu jirra yoo isa akkas godhuu baatte siitu kas ta'a jennee teenya oolchina jenneeti godhu jirra garuu seenaa faateessu oromoo waan sirni kun ta'e harraa barattu namni kun gartee sirni kun akka gartee bakka takkaatti dammaqan wanni kun hundinuu oromoo dammeessiti oromoo dammeessuuf godhamaa ajaniiti irra guddaan nama gartee wanni dalagamaa jiruu fi wanni haasawamaa jiru wal gargarii ijaniiti ichirra afaan isaaniitiin namaan dubbiseen qaba alhamdulillah ya rabbi laal teknolojiin lafa guuteeti
وانا كانت تجنن غند كانت تجنن دب هوغسمت دايتايجو هوغسمت دايتايجو ajaja gubbarra qallichi gaddabarse ani sinimeetin jira namichi gana bineensa madaay millaaciisaa qofaan jiraata joolleen amma nama fixaa jirtu tun joolleen amma tarkaanfii fudhachaa jirtu tun ilmaan keenya ifi qabu qabna amma walgahii halgadda taani wanni isaa murteessan an yooniin asirraa ka'e ayyoonin kuti dilli kun isin nyaataa beekadhaa jeediitti qaadiree fi warra jeneraalotaa fi warra hanga milishaan baatutti sodaachisaa jiran no sigale karakkoo qabu isa malee karakkoo qabu hoogganticha malee warri jala kana agartee garaaf jecha waa gootu sigale akka inni haga dhumatti isaa wajji lolan barbaadaa jechuudha kana dhabsiisuun irra dalaguun anaafi sirra jirti sigale kijiba isaa saaxiluun irra dalaguun anaafi sirra jirti nuti hangartee irraa rakkoo qabnu sirnicha abbaa sirnichaati malee ergamtootarraa miskiina godhini gootaa jedhanii goosisanirraa rakkoo takkan qabnu raayyaan ittisaa obboleeyyan keenya haadiroonni obboleeyyan keenya sigale miskiinonni gartee ifiifuu osoon qawwee tanaanuu deemuu hin dandeenye gartee qawwee lafarra harkisaa deeman sun obboleeyyan keenya obboleeyyan keessan hanga dandeeysanitti sigale hanga dandeeysanitti harkarraa furodha haga dandeeysanitti isaan seef godhuuf isaan jalaa milisuuf ni dhabne manaa dhabne ni hungarre jettanii akka gartee obboleeyyan keessan kana karoorri bineensichaa kun bakka hin geenye godhuudhaaf seef godhaa deemuun barbaachisaadha jechuudha sigale raayyaan ittisaa ifiifuu nyaateetu garaan qabu maal komattarra ajaja fudhatee deemu jira poolisiin oromiyaa ifiifuu nyaatee garaan qabu maal komatta miskiinuma akka xiyyaa fi xeetiiti sigale shurraaba tokko jijjiirrachuuf waggaa tokko deeman shurraabni irra cicciteeti hirphisaa eegaa ala ba'ee booda miila raayyaan ittisaa kan ati gartu kanama gubbaa dhaabbatu kun kophee sibira dhaabbateen baafatu miilli isaa waan sagaraa keessaa fuudhan fakkaataa jechuudha irratti ajaa'iba kophee jijjiirratuun qabu sigale kophee jijjiirratuun qabu shurraaba jijjiirratuun qabu huccuu jijjiirratuun qabu sigale kana gubbaan ajanyi gartee yooniif inni godhuu baate ajaja shanee qabda ajaja jaawar qabda ilaalcha taayyee janimma kaabinee meeqaatu dalagaa dhabee mana tattaa'u jira abbootiin ilmaanii qansiraa dalagu jira jechuudha sigale saniifuu ilaalcha kana qabda jedhanii gartee waan irra duulaniif waan ajajame san godhaa jira jechuudha osoon garaan isan jaalatin osoon inni boohu sigale obboleessi isaa ajjeesaa jira jechuudha gara jabinni raayyaa ittisaa ozoon hin taane milishaa obboleeyyan keenya ozoon hin taane ijoollee qaadiree obboleeyyan keenya qaallicha bineensa rabbiin oromorra kaayisanii jechuudha oromoon hundi wanni hubatu qabdi gubbarraa hanga jalatti gartee telefoonaan taa'ee eegaa jechuudha viidiyoodhaan puruufii naa fidaa jaanii jechuudha sigale namni dhumurra lubbuu fi baafachuudhaaf waan hin goone hin qabu jechuudha walii hubachuu qabnaa jechuudha sigale ummanni keenya kana hubatee sigale raayyaa ittisaatiif dahoo ta'u hanga dandayametti sigale tokkummaadhaan gartee raayyaa ittisaa kana haammachuu jalaa bitachuu fannoo maaliif loluu dadhabde ummanni amaaraa bar raayyaa ittisaa dubrumatti ichi gadhiise korneelli qaadhima qaba jeneraalli qaadhima qaba ijoolleen deemtee qawwee dhoytutuun qaadhima qaba ijoolleen asii biisiidha enjooy godhu jirti hanga dandeessetti fannoon socho'aa jirti jechuudha adeeroo dippiloomaasii baradha jibbaadhaan injifachuun hin danda'amu sigale fiqqaba wanni namichi barbaadu tana isiniif dhufna
isin goonu maarri hin ja'amu sigale inni tana barbaada nama haga dhumaa isaa wajjin dhaabbatu barbaada jechuudha sigale saniifu warri kun joolleen tun dirqamtee godhaa jirti dirqamtee haadha firra dhuhaasaa jirti abbaa firra dhuhaasaa jirti haajilani akkana malee na jalatti hin bulan haa qalbiin cabtu je'ee namni karoora kana natsaa irmijjaa jee jaawar kitaaba sabbarreessee jiraame natsaa irmijjaa san namni karoora qopheessee raayyaa ittisaati milishaadha poolisii oromiyaati no qaallicha kanaa qopheeffate sigale qaallicha kanaa qopheeffate fuulleeffannaan keenya qaallicha kana irratti jechuudha inni amma inni manaa magaartee gaafa Haile Sillaaseen dubrummaa qabu amma oofaa inni laal Itoophiyaa caccabsee namni hundi akka gartee Haile Sillaasee sagadan sanitti isaa sagadanii akka jiraatan barbaada goota kiyya jedhanii akka gartee jala gajjaan barbaada waan takkaan dhaamaaf generation amma kana jaartiinuu jaarsaan gootan jettu sigale jaartiinuu jaarsaan gootan jettu jechuudha zamana addunyaan guutuun xiinxalaa taate kanatti zamana addunyaan guutuun goota taate kanatti harreen hundi goota taate kanatti inni gartee zamana gartee nugusummaan rakkistee mana manatti namni walii hiree kanatti inni nugusaan tahajee rakkachuu jira hin danda'amtu ummata kana yoo lafarraa fitte malee yoo generation waggaa 20tu waan kiyya kana hubata kan jettu san eeggattee generation san irratti gartee nugusummaa ta'e fe'atte malee wallahi generation amma ka federalizimii dhandhame ka bilisummaan itti urgooyte sigale ka ifiin bulchuu bare ka faarfamuu bare ka suufa uffatee hoggana jedhanii nama dura taa'uu bare kana sigale gabroonfachuun kanaan nugusa naan ja'a yoo jette harka kee kana dumuceessitee yoo gurra kanattiif dhiibde irra seenaa dubbiin tun na seenurra harka kana yoo dumuceessitee na dhiibde as gurra kana na seenaa sigale maanaan ayatoota kana akkuma kun gurra kanan seennetti dubbiin teetiis waluma fixanii wal barbadeessan malee naman seentu jedhu haza wassalaam jaarab haza wassalaam kulli shay'in min al-ilmi jaan الديوس من الخد سيقله ديوسني ولا لان دتبان سيقله وان هنا هو من هواجج افان الرموتي سيقله سنيفو خن ديوسني غرتي وان غرتي اما نمني الرخوتي ابو جارتين جارسان غبروم تون سينجي خنا ولا كمين سيقول بر نمني ولد دهاتو الدنيا تنرا جارسا جارتي ميقا قلا وجيجي سيقله أكلتي وجيسو أمة خنام سلابر قوتما قولي خنو أبو أمة خنام جارتينو جارسان نقصخي يقوتخي ينجتو أما تي أوليدان غرتيك أويدان ماريدان غرتي نقصان جيسيسا سرنا كناتين جارة موتما متاخي جاتين جارة دجتي تتافتشو ديسي sigale tattaafachuu si jaartii mana wajji khireeffatanii ciciisanu jaartiinu jaarsan gootan jettu jechuudha zamana ilmoon abbaan gootan jettu jechuudha abaabaa daadii abbaa kiyya jettee tuma bira kutti malee goota adeeroo jechuun bara qaalii namni mai baree jira namni baree jira saniifu generation ammaa kana goota jechisiisuu hin dandeessu nugus jechulle nugus ticha keenya jaani akka gartee Haile Sillaasee sagadan sanit namaan na sagada jette sigale teetu maarasaa san fixatanii sigale nuti gartee qawween teenya abadan rasaa san fixattu jechu qawween oromoo ibeeytanii afur fuunee jira sigale afur fuunee jira ammallee shan illee kanu hayyaman sheekoti itti gaafachaa jirra qawween teenya halkanii guyyaa rasaasan fixattu huggiituun dhalte taantu ulfaa huggii kun jalaa duute haantu fuudha sigale qawween oromoo yeroo hunda rasaasan fixattu sigale sumaan rasaasa fixatee biraa deema warri duralleen akkanuma rasaasa fixatanii qutanii sigale akkanuma rasaasa fixatanii qutanii